Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduun kipxata har'aaf qabnu kuno. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kipxata har'aa kaasee humnootii adda waraanaa jiran hoogganuuf kan murteessan ta'uu wixata kaleessaa labsanii jiru. Ibsa baasaniin of kennanii gootummaan biyya hoogganuun yeroon itti barbaachisu amma ka jedhan Dr. Abiy ajajaa sadarkaa olaanaa kan humnootii waraanaa biyyattii ta'uun isaanii ni beekama. Bakka bu'aan sadarkaa olaanaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo yeroo lammataaf daawwannaa Finfinneef Maqalee gidduutti gaggeessan ega xumuranii booda Dr. Abiy kana murteessuun isaanii dhaga'ame. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa ibsa muummicha ministeeraa kana gatii dhawwachuudhaan kana jechuun hiika fedhe qabaatus humnootiin keenya tarkaanfii dhaabuun hin danda'amne fudhataa jiran irraa suutan jedhan. Kunis hanga kokkee uummata keenyaa qabee jiru xumura argatutti jechuun Tiwiitarii irratti barreessaniiru. Magaalaan Finfinnee nagaa ta'uu ishee bulchiinsi magaalattii dippiloomaatota Afrikaa fi Eeshiyaaf ibsee jira. Aangawoonni magaalattii dippiloomaatota waliin kibxata har'aa marii kan gaggeessan yoo ta'u Finfinneen nagaa akka taate sinii mirkaneessinaa jedhaniiru. Ololarraa kan hafe isa yeroo biraarra wanni adda ta'e hin jiru jechuun dippiloomaatotaaf kan ibsan magaalaa Finfinneetti hoogganaa biiroo nageenyaa Dr. Qana'aa yaadataa turan. Gama kaaniin immoo Finfinnee keessa jiru Embasiin United States haleellaa shororkeessotaa magaalattii keessatti dhaqqabuu waan maluuf lammiiwwan United States balalii idilee argameen Itoophiyaa keessaa akka ba'an Tiwiitariin dhaamsa dabarsee jira. Maatii lammiiwwan Eertiraa 7 ijoollee 5 dabalatee kanneen Masrii keessatti da'annaa siyaasaan turan gara biyyarraa dheessanitti humnaan har'a deebisuuf murtaa'uusaa akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu hayyoonni mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Humnaan dhabamsiisuu, dararaa fi haala hamaa keessa kaa'amu ittisuun dirqama seera mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaa ta'uu hubachiisan. Hayyoonni akka jedhanitti namni Eertiraa irraa ega dheessee booda humnaan deebifame akka gantootaatti waan ilaalamaniif jecha akkuma Eertiraa seenanitti hidhamuu gaaffiin dhiyaatee fi dararamu haala akkaan rakkisaa ta'e keessa tursamanii eessa buuteen isaanii dhabamaa jedhaniiru. Kanneen dahannaa gaafachuuf turan kun garee guddaa lammiiwwan Eertiraa 18 of keessaa qabu kan maatii tokko kanneen bara 2019 karaa Sudaan Masrii seenanii turan. Erga sanaa as Masrii keessatti hidhamanii jiru. Seeraan nama isaan bakka bu'u dhabuun da'annaa siyaasaa galfachuu kan hin dandeenyeef dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'n quunnamuus akka hin dandeenye ibsamee jira. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken muummicha ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdookii fi dura taa'aa Koree Abbaa Biyyummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Burhaan waliin qofaatti dubbachuu isaanii dubbi himaan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Price ibsanii jiru. Hoogganoonni lameen deemsa deemokiraatawaa biyyattii iddootti deebisuuf hatattamaan akka hojjetan Blinken gaafatanii jiru. Hamdook hidhaadhaa ba'anii aangootti deebisuun tarkaanfii barbaachisaa ta'uu kan ibsan Blinken garuu hojii ce'umsaa guddaan akka jiru hubachiisaniiru. Ce'umsa kana keessatti amantaa uummataa horachuu fi hidhamtoonni siyaasaa hundi battalumatti akka gadhiifaman akkasumas labsii yeroo muddamsaa akka ka'uuf gaafataniiru. Gamni hundumtuu ce'umsa deemokiraatawaa Sudaan isa jedhutti yaada deebifatee hojii heerarra kaa'amee fi hojii hojjetamuu qaban jedhamuun kaa'amaniif waliigaltee nageenyaa kan Juubaa irratti akka fuulleffatan gaafataniiru. Dhaabbata tika biyyoolessaaf nageenyaa Soomaaliyaaf hojjetaa kanneen turan keessaa tokko dubartiin du'uun hin oolu jedhamte sanaaf dhaabbati kun itti gaafatamaa miti jechuudhaan qorattoonni Soomaaliyaa keessaa murteessanii jiru. Koreen kun akka jedhutti umriin ishee 24 ka turee fi baatii waxabajjii keessa eessa buuteen ishee kan dhabame dhimmi Ekraam Tahliil Farah keessaa dhaabbatichi harka qabaachuusaa ragaan agarsiisu hin jiru jedheera. Warri Tahliil isa Koreen murteesse kana fudhatama dhabsiisan. Kanaafis dhaabbata tikaa yookaan basaasaa komataniiru. Waajirri tikaa immoo ajjechaa kanaaf garee shororkeessota Alshabaab komata. Waajjira tika biyyattii keessa hojjetaa akka turte Farah yeroo dhumaaf waxabajjii 26 waajjira haadhoo ka tikaa sana cinatti kan mul'atte yoo ta'u hanga har'aatti reeffi ishee hin argamin jira. Dhaabbati tikaa garuu baatii fulbaana darbe duute jechuudhaan labsee ture.
Burkina Faso keessatti tajaajila intarneetii bilbila harkaa eega sanbata darbee kaasee addaan cite hanga wiixata kaleessaattis akkuma citeetti jira. Kunis quunnamtiin bal'aan akka citu gochuun sodaa uumee yaada namaa jeeqaa jira. Uummanni biyyattii keessaa akka jedhanitti caasaan moobaayilaa kan 3G jedhamu kan namoonni irra jireessitti gargaaraman hin hojjetu. Garuu sararri bilbilaa dhaabbataan kan mana keessaaf waajjiraalee Wi-Fi fi tajaajilli waayirlesii ni hojjeta jechuudhaan dippiloomaattiin tokko Ogaaduguu keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waan hin argaa jirurraa jedhan dippiloomaattiin kun tajaajilli bilbila harkaa 3G maaliif akka addaan cite ifatti waan himamee hin jiru jedhanii ofii isaanii miidiyaatti ifatti ba'anii dubbachuuf garuu eehama kan hin qabne ta'uu dubbatan. Oduun kun eega maxxanfamee booda mootummaan Burkina Faso ibsa baaseen tajaajila bilbila 3G kan citee fi biyyattii eeguuf akkasumas nageenya uummataaf jecha addaan cituusaa ibsee sanbata darbe galgalaa kaasee sa'aatilee 96 fi akka citeetti akka turu beeksiseera. Sanbata darbe gareen hiriirtotaa daandii cufuun waraanni Faransaay kan gara magaalaa Kaayaatti imaluuf ture eega ittisanii booda tajaajilli bilbilaa kun citee jedhameera. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa tokko kataate Joorjiyaa keessatti namoonni gosa adii 3 kanneen nama gosa gurraachaa ta'e tokko ajjeesan jedhamuudhaan yakka ilaalchi gaggeeffamaa ture irratti kibxata har'aas falmiin inni xumuraa dhaggeeffachuun kan itti fufu ta'uun beekamee jira. Abbaa alangaa fi kanneen falmuuf dhaabbatan kun bakka buutota murtii uummataa kanneen murtii kennuuf jiran amansiisuuf wiixata kaleessaa iyyata isaanii kan xumuraa kan dhageessisan yoo ta'u kunis guyyaa 10 fi raga baatota dhaggeeffatanii booda gareen abukaatoo waan abbaan alangaa kaleessa jedhe irratti falmii ofii dhiyeessuuf ka jiran yoo ta'u sana booda murtiin bakka bu'oota uummataa kennama. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Jilli addaa kan gaanfa Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltimaan rakkina Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaatiin karaa dippiloomaasiitiin hiikuu irratti carraaqaa nama turanidha. Akka isaanii galgala kana jedhanitti karaan dippiloomaasiitiin rakkina sana hiikuu carraan jiraatus wanti lafa irratti deemaa jiru garuu callaa sana balleessuu danda'a jedhanii sodaa qabanu dubbataniiru. Kanuma amma gara qophii keenya gabaasaalee keenya itti aanan nutti ceenaa nu wajjiniin tura. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti yemmuu ayyaanni galateeffannaa dhiyaachaa deemaa jiru kanatti namoonni fira gaafachuudhaa fi bashannanaa fi heddummaadhaan yaasifachi deddeemaa jiru. Kun immoo balaa COVID-19 isa ammayyuu fala hin arganne kanaaf namoota saaxila. Rakkina kana hanqisuudhaa fi akka namoonni talaallii fudhatan hangafoonni biyyattii yaadachiisaa jiru. Tujubeen dhimma kanarratti gabaasa ittaanu qopheessiteetti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dabalaa deemaa jira. Haa ta'u malee aangawoonni eegumsa fayyaa ga'eessonni talaallii vaayirasicha cimsu kan buustar jedhamu akka fudhatan raggaasisaniiru. Garuu namoonni wal ga'uun balaa qabaachuu mala. Sababiin isaas ijoollee umriin isaanii waggaa 5 ta'e dabalatee dhibbarraa harka 26 ka ta'an lammiiwwan Ameerikaa talaalliin fudhatin jiru waan ta'eefi jedhu aangawoonni. Dr. Anthony Fauci gorsaa gameessa dhimma fayyummaa kan White House torban kana caasaa oduu ABC jedhamuuf ibsa kennanii turan. If you're vaccinated and hopefully you'll be boosted too, and your family is, you can enjoy a typical Thanksgiving meal, Thanksgiving holiday with your family. Talaalli fudhattan yoo ta'e talaallicha ka jabeessu yookaan buustar ka jedhamu isinis maatii keessanis ni fudhattu jennee abdanna. Nyaata ayyaana baratame kanaallee maatii keessan waliin qooddachuun gammaduu dandeessu. Sababaan kana gooneef hin jiru. Kan nu yaaddeessu namoota talaalliin fudhanne. Sababiin isaas hawaasicha keessatti madda daariqa kana facaasu waan ta'aniif jedhan. Talaallii kana dabalataan kennuuf malawwan jiran hangi tokko danqamaa jira. Bulchiinsi Baayiden akka jedhetti manneen hojii namoota 100 ol qabaniif addacha mana murtii eeguuf jecha ajaja talaallii akka fudhatan karoorse ammaaf dhaabee jira. Torbee darbe bulchaan kutaa Floriidaa Riippaabilikaantichi Ron DeSantis manneen daldalaaf hospitaalota hojjettoonni filannoo isaanii ituun gaafatamin talaallii farra COVID-19 akka fudhatan dirqisiisan irra seera ugura kaa'u mallatteessan.
I think it's something that's going to make a big difference for an awful lot of people. We are respecting people's namoota hedduudhaaf jijjiirama guddaa waan fidu natti fakkaata. Kutaa biyyaa kana keessatti walabummaan mirga namaa dhuunfaa ni kabajna jedhan. Bulchiinsi Baayiden tattaaffii inni dalagaaf talaallii wal qabsiisuu guyyaa tokko dhimma siyaasaa ta'aa jedhu hangi tokko. Komishinara bulchiinsa nyaataaf dawaa duraanii ka ta'an Dr. Scott Gottlieb caasaa oduu CBS kan Face the Nation jedhu irratti dhiyaatanii turan. Now it's become a political fight at a national level, unfortunately. You're going to see some governors trying to position themselves on this issue, like you've seen in Florida, and you're going to see the federal government, the Biden administration. Akka carraa ta'ee amma sadarkaa biyyaatti qabsoo siyaasaa ta'ee jira. Akkuma Floridaa keessatti argitu dhimma kana irratti bulchaawwan hangi tokkos akkuma kana gochuu ennaa yaalan arguuf jirta. Mootummaan federaalaa bulchiinsi Baayiden immoo kutaalee kana waliin ennaa wal dhabu arguuf jirta jedhan. Namoota itti dabalaa tallaaluuf tattaaffiin jiru itti fufee ennaa jiru kanatti kaan immoo qajeelfama maaskii kaayyachuu jiru laaffisaa jiran. Kantiibaan magaalaa Washington DC akka jedhanitti mana keessatti maaskii kaayyachuuf qajeelfamni jiru torban kan ka'uuf jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Fatansaa Iluu yookiin Abbaan Ayyaansoo bara 1871 hanga bara 1875tti mootii Ilubbaaboor turan. Hayyuu seenaa obbo Tamasgeen Korjee Fatansaa Iluu Abbaaboor irraa diina ittisuudhaan gatii nama kaffalaniidha, seenaadhaanis nama yaadatamuudha jedhan. Dhaloonni dhufullee gootummaa Fatansaa Iluu irraa waa barataa jedhanii dubbatan. Naakoor Malkaatuu qopheessee gabaasa ittaanu itti dhiyaadha. Egaa uummanni Ilubbaaboor keessaa kan sirna gadaa ijaare guyyeedha. Sassaalee kan bushellee, laaftoo, qilxuu, shooloo, caalii, diimaa, garsaa fi Fatansaadha. Egaa Fatansaan mootii dhumaa akka ta'edha kan seenaa Ilubbaaboor keessatti kan beekamu. Fatansaa Iluu yookaan Abbaa Ayyaansoo jedhanii waamu namoonni eenyu isaan? Egaa Fatansaa Iluu warma addeessootii warma Iluu keessaa morma sanadha. Fatansaa Iluu gootummaatiin kan beekamu. Gootummaan Fatansaa Iluutiin adda godhu Ilubbaaboor akkuma beekamu Abbaaboor Ilubbaaboorin daangesseera jiru. Karaa Gambeellaa, karaa Jimmaa, karaa Wallaggaa, karaa uummata kibbaa daangaa amma Ilubbaaboor jirtu kana kan daangesse dura Abbaaboori. Egaa Abbaaboor egaa boqotanii booda immoo ilmi isaanii Diimaa Caalii taayitaarra bahee ture. Diimaa Caalii yeroo taayitaarra bahu kana gara jaarraa 19ffaa giddu galeessa jalqabee wareertonni haala adda addaatiin karaa Wallaggaas karaa Jimmaas akka malee socho'aa turan biyya kana qabachuu Ilubbaaboor qabachuu fi Ilubbaaboor kan qabanneef immoo yeroo duraa kan qolatee lola cimaa deemsee Diimaa Caalii ture ilma Abbaaboor bara 1875 naannoo sanatti Diimaa Caalii meeshaa bal'aa diinarraatii booji'ee ture. Haa ta'u iyyuu malee akka carraa ta'e jarri booji'anii gara qeellam Wallaggaatti fudhatanii deemanii. Ilmi isaallee Girrisaa Diimaa bakka bu'ee ture. Bakka bu'ee otoo biyya bushaa jiru simbituutiin ergaa arganii gamaa gamanatti arganii meeshaa yeroo sana yeroo abbaa keessan boojine meeshaa boojitan sana nuu deebisaa fi inni immoo Diimaatiin abbaa keessi deebisneedhanii inni immoo jaarsa biyyaatti gootota Ilubbaabooritti yeroo dhiyeessu lakkii waan kun nu mijatu diinni asiif asii nutti marsee jiraati. Meeshaa sana nu deebisnee haalatti lollu nu rakkisa waan jedhu ka'ee Garrisaan xinna buufatee haala kanaan deebisuu yeroo dhiisu Fatansaa Iluu taayitaa rakkaaf ba'eedha seenaan kan ibsu. Obbo Tamasgeen Fatansaa Iluu akkamiin kan isaan aangoo mootii yeroo sana turanii Garrisaa Diimaa irraa fudhachuu danda'an? Warri sun bara diinni marsee jirudha. Amma oleetii sirni gadaa immoo gara dadhabee gara mootiitti immoo gara bara naannee deemaa jirudha. Haala kanaan maal ta'e inni abbaa horaan hoogganaa ture yeroo sana immoo taayitaar namni cimaan tokko namni gootu fedhu Ilubbaaboor walitti qabee ijaaree immoo sochoosee diina fuuldura dhaabatu immoo murteessaa gatii ta'e booda aangoo qabatee akka inni biyya sana biyyuma Ilubbaaboor jedhamu kana diinni asii itti marsee jiru kana diinarraa qolachuuf biyya sana immoo amma dandame barbaadummaa ishee keessatti akka isheen turtuuf kan taayitaan itti laatamedha. Boodas deebisanii laatamuu fi ijaarsonni biyyaa fi haala kanaan biyya buushuu jammara. Maal barbaacha kan Raasta Sammaanaadoo waraana Iluutti bananiif? Biyya qabachuu fi
birmadummaa lafa lubbaa bor qabachuuf kan isaan socho'anii dhufanii beekamu miliki biyya kana tokko gochuuf yeroo socho'u qaamni immoo garii lubbaa bor to'atu immoo qabatee kan dhufe immoo raas tasammaanaadhooti. Fattansaayiluu diinni adiifasiin gisee marsee dhufee cabsee galu kanagaa yeroo baay'ee gatii qolachaa turaniif amma immoo mee gara biyya keessatti galanii immoo qeephaanii biyya keessatti immoo jara sana barbadeessina waan jedhu yaadni gatii tureef dhumarratti diinni sun wal haratee qindaa'ee gara giddu galeessa lubbaa boritti naannoo qarsaa goglaa qubate. Akkuma yumma malee Fattansaayiluu abbaa yaansoo qaxaleewwan gootota lubbaa bor dargaggeessa qaamota horaanuu danda'u hundumayyuu magaala goree irratti qindeeffatee itti harii abbaa yaansoo jechuun isaa namni hundaa loluu danda'u hundumtiyyuu eeboo qabuun gaachana qabuun hundumtu akka faccisuuf akka qindaa'u namni diina qorachuu dandeessan birmadummaan biyya keenya qabamuu fi eenyummaa keenya qabuu gati jirruu fi hundumti keessaniyyuu qindaa'aa jedhee magaala goree irratti walitti qabate jechuudha. Sakkitas jedhanii amma labsiitiin walitti qabate jechuudha. Yeroo sana goreen egaa akkuma teessoo isaa turte teessoo giddu gala mootii sadumaa kana jechuudha. Jarri waan lama yaadan amma nagaan nuti mataa laata waan jedhu si yaadanii waraana nurratti banaa jedhu si yaadanii garuu Fattansaayiluu ji'a bitootessaa 17-18-75 halkan waarii waraana cimaa irratti malee qarsaan billaa irratti warri sun immoo bara weerartoonni raas tasammaanaadhootiin hoogganaman kun meeshaa Awurooppaatii sanarra darbee immoo akka giddu galeessaatti illee qindeeffatanii biyya weeraruuf haala isaan falirra gatii tureef waan sun milkoofnii fi dhugumarratti sabbisaa boolla keessa qabee galee cabuutiin booji'uu danda'aniiru. Uummata lubbaa bor keessatti kun gootummaa guddaa dhaloota sana keessatti illee hundee lafa qabachiiseera. Kun amma maaliin ifa sitti fakkaata amma gizee xaaloonni illee asiin karaa kibba lixaa kana cabsanii baatiloonni 12 isaaniitti dhufan illee uummanni lubbaa bor gootummaa dhaale sanaan illee Itaaliyaa irratti lola guddaa baneera. Obbo Tamasgeen mee gootummaan Fattansaayiluu akkamiin kan inni yaadatamuu danda'u? Dhalootaan raafuu maali kan inni barsiisuu danda'u? Asirratti yeroo ilaallu amma Fattansaayiluu gootummaa sana agarsiiseera. Bara sanatti jechuudha. Bara sanatti lafa keenya laannuu, kooka keenya, aadaa keenya qabnu waan jedhuudha. Uummanni Oromoo gootummaa qaba. Gootummaan bara sana ture sun dhaloota ammaatiin immoo barnootaanis haa ta'uu, misoomaanis haa ta'uu, rakkina amma isa quunnamee jiru kan ammoo riizistii gochuu irratti keessa bahuu irratti uummata keenyaaf hin fayyadaa waan jedhu na ilaalla. Haala Fattansaayiluu wal qabatee akkuma bakka Rafuwaaree fiigiraawwan ta'ee biyya Hararitti mul'ate akka lubbaa boritti immoo Fattansaayiluu cimaa bara kanaa ta'ee dhaloota ammaaf illee mallattoo gaarii ta'aadha jedhuun goota keenya cimaa kanaaf yaadannoo tokko goona waan jedhamutu jira. Itti milkaa hayyuu seenaa obbo Tamasgeen Korjee guddaan isin galateeffadhaa fayyaanaa ta'a. Galatoomaa waaqsinaa jira. Amma gara Afrikaa lixaatti ceena. Biyya Burkina Faasoo keessatti balaan albuuda sookkoo yookaan warqee wajjiniin wal qabatee jiru ammachaa deemaa jira. Hidhattoonni warreen shororkeessitoota jedhamanii socho'an oomisha albuudaa kana irratti daanqaa uumaa jiru. Gabaasni itti aanu waa'ee kana dubbataa itti dhiyaadha. Haleellaa bara 1987 pireezidaantii Burkina Faasoo yeroosii Toomaas Sankaaraa fi namoota kanneen biroo 12 galaafateerraa kan lubbuun hafan Alaawunaa Tiraawuree qofa. Tiraawureen pireezidaantichaaf gorsaa waa'ee seeraa turan. Bakkuma Sankaaraan ammallee goota biyyaa ta'uun itti faarfamu sun itti ajjeefame sana dhaabanne turre jedhan wiixataarraa kanneen ajjeechaa kana raawwachuun himataman mana murtii waraanaa isa Ogaaduuguu jiru duratti yakkalaachaaf dhiyaatu. Guyyaa ajjeechaan sun dhaqqabe kan yaadatan Tiraawureen akka jedhanitti. Des tirs qui nous intimaient lors de sortie. Sortez. Bon, le camarade président s'est levé et il a tiré son survêtement vers le bas. Pireezidaantichi ol ka'anii dhaabbachuun tuuttaa uffatanii turan qaqqajeelfachaa kanneen walga'iitti hirmaatan warra kaaniif warri haleellaa gaggeessan namni barbaadaa jiran anumaa jechuun itti man karuma balbala ol lixanii san harka isaanii mataarra kaa'achuun gadi ba'an meeshaa waraanaas hin qabanne jedhaniiru. Sankaaraan nama beekamaa Afrikaa dhiyaa bira darbee dhiibbaa gochuun beekaman turan. Dhaabbata waa'ee maammataa kan biyya United Kingdom Chatham House jedhamurraa xiinxalaa akka ta'an Paul Medley akka jedhanitti.
came to be known by some people as the Che Guevara, if you like, of West Africa, with a big focus on grassroots issues, so really focusing on the well-being of ordinary people. Pireezidaantichi akka Che Guevara Afrikaa dhiyaatti ilaalama. Akkuma dhimmi guddaan sadarkaa gadiitti waan ta'eef jecha uummataaf waan gaarii akka ta'uuf irratti kan fuulleeffatame ture jedhan. Himatamtoonni 14 ajjeechaa kan raawwatan yookaan shiran jedhamuun kan dhiyaatan yoo ta'u, aangawoota waraanaa ka sadarkaa olaanaa duraanii fi namoota siyaasaa ka duraanii keessatti argamu. Himatamaan ijoo kan Saankaraa bakka bu'uun pireezidaantii ta'an Blaise Compaoré har'a dhiyaachuuf hin jiran. Compaoreen waggootii 27 biyyattii eega bulchaa turanii booda bara 2004 fonqolcha mootummaa gaggeeffameen aangoorraa darbamanii biyya Ivory Coast keessatti dheessuun achi jiraatu. Abukaatoon Compaoree yakka ilaalcha gaggeeffamu kan siyaasa of keessaa qaba jechuun torban darbe balaaleffatanii jiru. Waa'ee ajjechaa pireezidaan Saankaraa kan ilaaleen duraan yakki ilaalchi gaggeeffame bulchiinsa Compaoree jalatti ture. Garuu Compaoreen aangoorraa erga buufamanii booda mootummaan ce'umsaa hundeeffame kun siyaasa akkasumas gatiin qabu jechuun deemsa yakka ilaalchaa sana haqe. Maatii Saankaraaf abukaatoo dhaabbatan keessaa tokko ka ta'an Prosper Parama yakki ilaalchi ammaa kun baatii 4 fudhata jedhanii kan eegan yoo ta'u, abukaatoo maatii Saankaraa namoota himataman irratti ragaa haaluun hin danda'amne kan yeroo dheeraa walitti qabatanii jiru. Il y a beaucoup de témoins qui ont été entendus, parmi les militaires, les civils, les politiques, de l'époque de Thomas Sankara. Namoota ragaa ta'an hedduu waraana keessaa siviilotaaf namoota siyaasaa yeroo sana turan waan dubbatan dhaga'amuuf jira. Fakkeenyaaf shofeera jajjabeewwan ajjeechaa sana raawwatan konkolaataan geesse lubbuun jira. Kanaaf ragaa ifa ta'e kennuuf jira jedhu. Meetiree Sam himatamtoota keessaa tokko ka ta'an Gilbert Dendreef abukaatoo ta'uun dhaabbatu. Isaanis akka jedhanitti. Nous avons un contexte qui rend difficile le travail des juges. Un contexte dans lequel il y a même des préjugés. Yakkalaalchi kun haala hojii abbootii murtii rakkisaa ta'een gaggeeffamuuf jira. Namoonni eenyu ajjechaa kan akka gaggeesse sammuu isaanii keessaa qaban. Kun immoo yakkalaalcha madaalawaa kan nama qulqulluu walaba taasisu of keessaan qabu jedhan. Yakkalaalchi kun qalbii uummata biyyattii hawatee jira. Traoree fi maatiin namni jalaa ajjeefame kabiroon waggootii 34 booda murtii haqaa argachuuf jiru. Helen Masfiin jedhamti. Shamarree waggaa 26ti. Naannoo Tigraay magaalaa Addigiraat keessatti dhalatte. Yeroo ammaa naannoo bulchiinsa Amaaraa magaalaa Gondar keessa jiraatti. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti dhalate wal qabatee abbaa warraa ishee kan ijoollee lakkuu lama irraa godhatte dhabuu ishee sagalee Ameerikaatti himteetti. Naakoor Malkaatu bilbilaan dubbisee kanatti aanee dhiyaata. Shamarree waggaa 26 ta'uu kan dubbattu Helen Masfin yeroo ammaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessa ijoollee ishee lakkuu lama waliin akka jiraataa jirtu dubbatti. Sababa itti naannoo Tigraay irraa gara Gondar dhaqxeef yeroo ibsitus ትግራይ ክልል ላይ የነበርኩበት ጊዜ ትምህርት ተማሪ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ባላገር dur yeroon Tigraayin ture barattuun ture. Sanaan booda miseensa raayyaa ittisa biyyaa hojiidhaaf gara Tigraay dhufeettiin heerumee gara Oromiyaa dhaqe. Dubbii keenya irratti abbaan warraa koo dhalataa Gondar waan ta'eef isa faana yeroo inni dirqamaaf gara Oromiyaatti ergamu anis duukan deeme. Yeroo abbaan warraa koo dirqamaaf bakka biraatti ergamu immoo qofaa kotaa warra jedheetan gara maatii isaa magaalaa Gondar jiran dhaqeen hanga inni hojii isaa xumuree dhufutti isa eegaan ture. Amma yeroo inni akka dirree waraanaa irratti lola irratti du'ee natti himamu ijoollee koo waliin maatii isaa bira jiraachuun itti fufe. Jechuun kan ibsite Helen akkaataa itti abbaa warraa ishee waliin wal bartee fi akkamitti akka bultoo ijaarratan dubbatti. ትግራይ የአዲግራት ከተማ ነው ተዋወቅነው። Abbaa warraa koo waliin magaalaa Addigiraat keessatti wal barre. Ergasii wal fuunee turtii waggaa 5 keessatti ijoollee lakkuu 2 horanne. Abbaa warraa koo hedduun jaalladha. Haadhoo koo walittiin isa jaalladhan ture. Maqaan abbaa warraa kootii Mulgeetaa Geetaachoo jedhama. Umuriin ijoollee koo 4dha. Lamaanuu lakkuu yoo ta'an dhiiraaf durba Maakbeel Mulgeetaa fi
Hiyaaw Mulgeetaa jedhamu. Yeroo ammaallee na waliin mana adaadaa Mulgeetaa Gondar jiru keessa jiraanna. Jetteetti Heelan. Yeroo dhumaaf waa'ee abbaa warraa ishee dirree waraanaa dhaquun achitti lola irratti lubbuun isaa darbee akkamitti akka dhageesse yeroo dubbattu akkas jette Heelan. አባትና እናት የለውም ያሳደገችው አክስት ናት እና ወንድምና እህትም የለውም Abbaaf haadha hin qabu. Obboleettis ta'e obboleessa hin qabu. Kan isa guddiste adaadaa isaati. Baay'ee na gaddisiisa. Caamsaa 29 bara 2013 bara darbe jechuudha. Naaf bilbilee amma gara Tigraay deemuufan jira. Homaa hin yaadda'in neetworkiin hin jiru. Bilbilli koollee dhagaa fixachuu danda'a. Hin dhiphatin nan dhufaa walagarraa annagaa kooti hin yaadda'in naan jedhe. Achi booda sagalee isaallee dhaga'ee hin beeku. Akka lola irratti du'e hiriyoottan isaatu natti hime. Jette waan yeroo ammaa Itoophiyaan dhabdeetti jettuu fi waan ta'uu mala jettullee Heelan ibsitee jirti. ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ነው ያጣችው አንዲ ያጣችው Itoophiyaan waan baay'ee dhabde. Uummata ishees ijoollee ishees dhabde. Humna diina biyya biraarraa dhufe ofirraa qolachuu danda'u dhabde. Ijoollee ishee dhabde. Reenfi isaanii kan bakkeetti awwaalcha malee hafe meeqatu jira. Itoophiyaan biyya qabeenya qabduu fi kan biraafuu ooluu dandeessu. Itoophiyaan ijoollee ishee dhabde. Jechuun kan ibsite. Heelan yeroo kanatti waan biyyattiif barbaachisu nagaa qofaadha jechuunis dhaamsa ishee dabarsiteetti. ሰላም ብቻ ነው ቀጥሎ ደግሞ ሰው ለሰው አሁን ከትግራይ ያልተወለደ ልጅ የለም ከአማራ ያልተወለደ ወይ ከኦሮሞ ያልተወለደ ብሔር ከብሔር ያልተወለደ ልጅ የለም አይደል waan amma Itoophiyaadhaaf barbaachisu nagaa qofaadha. Namni namaaf amma kan Tigraay irraa Amaaraa irraa Oromoo irraa hin dhalanne hin jiru. Naannoo Tigraay keessa dhalattoota Gaambeellaa, Walaayittaa, Amaara hedduutu jiru. Naannoo Amaaraa keessa dhalattoota Tigraay hedduu jira. Anan dabalatee. Gondar, Finfinnee, Hawaasaa keessa dhalattoota Tigraay hedduutu jiru. Yoo nuti wal eegnee hamaarraa wal baraarre malee eenyutu nu eega? Yoo nuti wal taanee biyya keenya eegganne malee eenyutu nu eeguu danda'a? Amma waanan jedhee dubbadhuun qabu. Inni guddaan nagaadha. Hundumtuu nagaa buusuuf hojjechuu qaba. Itoophiyaan biyya amantii waan taateef waaqumti ishee haa eeguun jedha malee kan biraa maal jechuun danda'a? Jette wal waraansi humnoota mootummaa Itoophiyaa fi humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay abut humna ittisaa Tigraay ofiin jedhan jidduutti erga eegalame waggaa tokko lakkoofsise lubbuu heddummootaa galaafatee miiliyoonotaan kan lakkaaman qe'ee isaanii irraa buqqisee jira. Akkuma Heelan qaamni hunduu nagaa faatumsu jechuun ergaa dabarsite hawaasni idil addunyaaf dhaabbileef geggeessitootni biyyoota addunyaa hedduu akka nagaan Itoophiyaa keessatti bu'uuf qaamoleen hunduu akka tumsanii fi mari'atan gaafachaa jiru.